Sheekha maallaqa dheessii taasa. Gogaa yoo leenca tokko ciisiitti darban namni si Allahu akbar jedhaa lafaa qabu ol ka'i. Wanni daaraa keessa dalagadhuun maal barreessu addunyaa dhagaa. Akhiraan addunyaa malee hin bitamtu bari inna Allah ishtaraa minal mu'miniina. Ijoollee akkam tolchite moo naan hin tolchine jaaran. Tolche moo hin tolchine. Ustaadha simbaan nuti warra koomenti maal jettan maaliif ergattan geema taphattani? Akkam nagaa. Muhammad Alhamdulillah. jirta? Geema hin taphattani? Geemaa miti mee na wajjaasa xiqqoo geemoo bakka geema mee xiqqoo na wajjaasa. Geemallee gizee tokko tokko barraa haalee. Obboleessa kiyya maallaqan fedhagaa maallaqaa wajjin haasa'uu fedha obboleessa maallaqan fedhagaa. Sa'aatii namni waa funaanatu qabbanaa kana keessa wanni as keessa teenyuun maali? Hin fedhu nara irraa bayi. Maallaqan fedhani wanni qabbanaa kana keessa gara wanni daaraa tana keessa dalagadhuun maal obboleessa addunyaa dhagaa. Akhiraan addunyaa malee hin bitamtu bari inna Allah ishtaraa minal mu'miniina. Anfusahum wa amwaalahum bi annahumul janna. Jannataatti rabbi addunyaan bitatan lubbuudhaan bitatan. Lubbuu baafna gartee amma duniyaa arbaachisaa jirra obboleessa bayi nurra. Wayi anamma wallahi yoonan duniyaa qabaadhe mu'mina duran caala. Qasaman billaahi. Wallahi addunyaadhaan jannani rabbi argama nama addunyaadhaaf babalalu yaa addunyaa babalalu jettanii nama arrabsitan. Maal taatanii obboleessa diininu addunyaadhaan gadi gad dhaabbata. Yoomsi arrabsan. Yoomsi arrabsan. Sheekha yoon addunyaa guddoo qabaadhe. Yoon addunyaa guddoo qabaadhe jannata bitadhe duniyaa kanaan nama fedhe dura jannata hin seenu. Duniyaa tana maalirraa qadhaabdu? Rabbi halo. Hello duniyaa tana Amma yeroo ati gubaa jirta rabbi sodaadhu. Rabbi sodaadhu. Meeq laal abaabaa takkallee taati abaa mallee taati. Akka lafaati. Sheekha as gara galigaa sheekha addunyaan walii siin barsiisaase. Sheekha as gara gali sheekha taaptaap jedhe. Akka godhan hin beeku Muhammad akka godhan hin beeku. Sheekha rabbi sodaadhu addunyaan walii siin barsiisaas jedhi. Jechi kiyya akka godhan hin beeku baran. إيميلين كون ندي أبشر أميري قال حبيبي أبشر حبيبي Akka godhan hin beeku baran akka godhan hin beeku. أتوزي أسديبي تايتي دلقات جرا Maaltu dalagaa jira? أتوزي أسديبي تاي كاميرا بولدورة شيخة ما لقى ديسي تاسا gogaa yoo leenca tokko ciisiitti darban namni si Allahu akbar jedhaa lafaa qabu ol ka'i. Wayi Eenyummaa beekaa leencanaa darbaa namni nan beeku. obboleessa kiyya yoo leenci dhufee sirratti darbame ka'i namni Allahu akbar lafaa qabu ol ka'i rabbi sodaadhu wayi.